ijoollee qaxaleetiin akka Itoophiyaatti nama jaalattan nama kabajjan nama qaxalee yeroo hunda kadhannaa gootaniif isinitti agarsiisna kan isinitti agarsiisnu akkamitti keessummaan keenya akka isaa ta'uu barbaaddi isa faana wal ishee quunnamsiisna agarsiisa kanarraa akka hin baane tole keessummaan keenya har'aa Bezeloo Takattan Ollaani qabdu Duratti qabna Afachu ammoo Harmeetti saanaa re'ee Kireeffattoota turanii Eekiin Qarshii meeqaan kireessitu? Lakki qarshiin qaban harmeen gara laafeetti waan ta'eef qarshiin qaban Tole jiraachaa turan jechuudha? Eeyyee ati isaaniif kafaluufi Ani qarshiin qaba? Eeyyeen Akkamitti barte? Maarree baankii daashinirraa kunoo baankii daashinirraa baastamitti Abaayyeen ni hori'u? Eeyyeen Yeroo horii an akkam jedhu? Akkasitti na laalu Ofirraan nama laaluun akka meenatti agarsiisi. Kan biraa yeroo horii an akkam jedhu? Naqqimitu malee na rukutan Akkas miti? Eeyyeen Karaa dimookiraasii ta'een. Eeyyeen Sirriitti si qimmiidu malee sirreeban miti? Eeyyeen Biyya Arabaatti qarshiin haala salphaatiin argama miti? Ani deemeeramaa Amma waggaa meeqaffaa keetati? Jaa Tole amma rifeensi kee humaaneerii Biraaziliiti moo kan Hindiiti? Kan Itoophiyaa Humaaneerii Itoophiyaati? Har'a kan isin ajaa'ibu daawwattoota keenya hanga dhumaatti nu waliin tura dhuma irratti bakka ajaa'iba ta'een ishii geessaa mee yeroo baay'ee boohan maal isaaniin jetta? Anis isaanuma waliin hin booka Dhugaa jetta moo? Maaliin godharee Mee yeroo baay'ee maal jedhaniitiin boohu? Akkasitti Yaa mucaako yaa mucaako yaa mucaako yaa mucaako. Lakki mucaan isaanii jalaan duune Biyyi keenya Itoophiyaa waancaa addunyaa kan qopheessitu mee yoomidha? Dilbata Dilbata. Deebisa sirrii. Itoophiyaan akka guddattee mul'attuuf ati maal gochaa jirta? Barnoota kootiin nan cima Namni yeroo karaa irratti kufee argitu maaltu sitti dhagahama? Na gaddisiisa Maal saatu? Uffanni isaa ciccitan Namoonni baay'een immoo mana isaaniitti uffata baay'ee qabu. Eeyyeen Akkas taanaan marrakkoo qabarii warra uffatan qabaniif oo kennaniif. Ijoollee gara fuulduraatti godhataniif kaa'uu isaaniiti ka Mucaa kootiif illee kaa'uun qaba sirrii miteen? Hanga sanaatti waaqayyo miti kan beeku Itoophiyaan waancaa addunyaa yeroo meeqaffaadhaaf nyaatteetti? Yeroo dhibbaa Deebisa sirriidha. Yeroo 100 nyaatte Itoophiyaan. Waancaa addunyaa Itoophiyaan nyaatte shaboo qabaa? hin qabu Kanaaf mi'aawu jechuudha? mi'aawaadha Osoo shaboon qabaanne akkamitti mi'aawu? Sukkaara qabe kaa Sukkaara qaba. Maqaan akkoo kee eenyudha? Yashimmabeet Amiruu Balaayina Wayyoo yaa maqaa durii mee akkoo kee waliin maal faa goota? Ittoo ni hojjennaa Ittoo maali? Ittoo dinnichaa Tole. Ittoo biddeenaa Buddeena isaa Tokko hafa Shiroo adii Shiroo adii. Akkoon kee shiroo adii yeroo ta'u maal jetti? Shiroo jaan hoo hin argine Harmee kee baasii maaliiti kan hedduu ishee aarsu? Kan mana barumsaa Manni barumsaa immoo baasii maalii qaba? Al tokko kaffalteetiin sana booda dhiisuudha. Ji'umaan natti fakkaate kan kaffalamu miti Sorry ma'am Mee kaffaltiin mana barumsaa kee meeqadha ji'aan? 1,000 1,000? Gaafadhu Mee ji'aan meeqatu kaffalama natti himi? 2,000 meeqaa waaqaati mee Settemberedha yoo beekte Ati kan barattumu xamanjaa yaajii. Tole Aliyyee Cifiq. Seent Joosef. Mana barumsa oolmaa daa'immanii Aareelatu Mana barumsa oolmaa daa'immanii Aareelatu Yeroo guddattu maal ta'uu barbaadda? Akka Binyaan Ballataa Biiniyaan Ballataa? Eeyyeen. Eenyudha Biiniyaan Ballataa? nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha kan jedhu
Biiniyaam isa Maqdooniyaa moo? Waaw! Akka isaa ta'uu barbaadda? Baay'ee waan nama ajaa'ibudha dhugaa. Mee akkamitti Biiniyaamin filatte? Waan an jaalladhuuf. Ni beektaa fira keetti moo inni? Miti. Maaliifin isa jaalattare? Waan gaarii hojjetuuf. Nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha. Maal jechuudha? Gurraachadha adiidha diimaadha jechaa nama hin ilaalinaa hundayyuu gargaaraa akkas jechuudha. Tole Batsaloota bakka baay'ee jaalattu tokko si geessuufani. Tole. Nama hedduu jaalattuu fi ajaa'ibsiifattu waliinan wal si barsiisa. Sin geessaa deemnu miti? Eeyyee. Baay'ee gaarii. Nu waliin tura. Waanan sitti agarsiisu amanuu hin dandeessu. Dooktar Biiniyaam Bal'atee isadha kunoo. Akkami? Nagaa. Nagaa keetii? Eeyyee. Maqaan kee eenyu? Batsaloot. Haa? Batsaloot. Batsaloot. Akkamii Batsaloot? Eeyyee. Dhiisi. Nagaa keetii? Eeyyee. Akkami? Nagaa kooti. Nagaa keetii? Eeyyee. Umriin kee meeqa? 6. Qaxalee. Raajidha. Kunoot egaa Dooktar Biiniyaam Bal'ateetiin har'a argiteetta. Kaayyoon kee maalidha itti mime? Hojii isaatti fufsiisu. Maalidha hojiin isaa? Namoota kunuunsuu fi gargaaru. Hojiin isaa salphaadha moo cimaadha? Hojii isaa baay'ee salphaadha. Ani umrii keetti tasumallee waan akkasii yaadu ture. Nan taphadhaa waan akkasii fa'a. Ati garuu akkasitti yaaduun kee baay'ee intala qaxaliidha. Maatii kees baay'ee galateeffadha. Gaarummaa isaaniiti. Tole. Haadhaa kee fi abbaa kee sirriitti kabaje. Guddadhu. Tole. Waan afuraas hordoofi mana amantaa deemi. Tole. Mooraan kun egaa akkuma ilaaltuudha. Haadholii fi abbooliin ni jiru. Ibba isaanii gaariidha. Daa'ima guddisa. Tole. Harmee akkam jirtu? Nagaa gooti eenyudha? Anadha. Miidhaadha. Nuti yakkamtootaa fi cubbamtootaadha. Kadhannaadhaan gadi butoota. Gochaanis waan kaminuu Waaqayyo garuu hiyyeessota irratti warra tuffataman irratti ni hojjeta. Hundi keessaniyyuu hojjechuu ni dandeessu. Gargaaruu ni dandeessu. Umrii fi fayyaa siif haa kennu. Amiin. Maatii kee kan jiraachistu ta'i. Amiin. Barnoota kee siif haa ibsu. Amiin. Akkam jirta bareedduu koo, giftii koo, jabduu koo, bareedduu koo, ati naa guddadhu. Ati ni guddatta. Amiin. Giftii koo, qaxalee koo, harjoo koo Waaqayyo si haa guddisu. Maatii keetiif si haa guddisu. Waaqayyo si haa guddisu. Barattee, jabaattee, haadhaa fi abbaa kee kan tajaajiltu ta'i. Bareedduu koo, giftii koo, jabduu koo, bareedduu koo, ati naa guddadhu. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifame mucaa koo. Guddatee akka haadhaaf abbaa kee gargaartu si haa gargaaru. Barnoota kee xumurii. Maatii kee haadhaa fi abbaa kee nagaa siif haa godhu. Fayyaa nagaa haa ta'an. Eebbifame. Waaqayyo si haa guddisu. Wanti dagatamuu hin qabne maanguddoota asitti argaman hundumaafiyyuu akkasumas immoo warra sammuu dhukkubsataniif nyaata, yaalii, kunuunsa, daayiperii akkasumas wantoota hedduutu jiru. Kanaaf hirmaattanii lubbuu namaa baraartanii qarshii keessaniin carraa qulqullina bitachuutu uumamaa jechuudha. Bakka guddaa gahii mucaa koo. Barnoota kee siif haa ibsu. Haadhaa fi abbaa kee tajaajiluuf si haa gargaaru. Mana keessanitti wantoonni lafa jiran uffata ta'uu danda'a. Kophee, meeshaa mana keessaa jiru yoo nuuf fiddan nutti tola. Inumayyuu akka jecha isaatti kan lama qabu tokko haa kennu jedhamiti. Sanyiin kee hundumtu sanyii xaafii haa ta'u. Sanyii xaafii haa ta'u. Ati sirriitti guddadhu. Kabajaa fi ulfina siif haa kennu. 81 irraa okee jettanii yoo ergitan guyyaadhaan qarshii tokko nu gargaartu. Namoonni biyya ala jirtan inumayyuu namoonni biyya Arabaa jirtan lakkoofsi bilbila 311 88 irratti jambar jettanii yoo bilbiltan bakka butuu keenyaadha. Akkasumas 311 48 akkaawuntii Zaayilii fi Kaashaappii ni qabna. 84 2 40 62 56. Akkasumas CBN keenya ammoo 81 61. Tole gaariidha. Waaqayyo isin haa kabaju. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee isin galateeffanna. Isinii jaalladha. Nuti si jaalanna. Nagaatti mucaa koo. Nagaantu. Batsaloota kitaaba ni dubbistaa? Isaan argadhee natti tola. Yeroo baay'ee geemii ni taphattamoo? Eeyyee. Sa'aatii dheeraadhaaf geemii taphachuun ijoollee ni hadoocha. Tole?
Maal godhaa? Ni hadocha. Jalqaba ni hadocha sana booda ni miidha. Kanaafuu geemii soo ta'e akka simmiinetti ta'uu qaba. Ani immoo amma adda baafachaa jira. Ijoollee sa'aatii dheeraa geemii irra hadoodanii oolan Itoophiyaa keessatti adda baafachaa jira. Adda baafadhee ijoollee qaxalee irratti hin dhiyeessu jechuudha. Badhaasa kitaabaa qabdaa baga gammaddee. Baankiin Daashiin har'a akkaawuntii haaraa siif banee akkaawuntii sanarratti qarshii 5,000 siif galche. Kunooti sartifikeetiin.